caasaalee nageenyaa adda addaa keessatti hirmaachuun nageenya keenya ni eeggannaa jedhan bulchiinsa godina Shawaa Bahaatti jiraattonni aanaa Liiban Cuqqaala. Aanichatti miseensonni milishaa fi gaachana sirnaa 7,000 ol hawaasa gandoota aanichaa keessaa filatamuun leenji'an eebbifaman. Miseensonni gaachana sirnaa fi milishootni 7,350 gandoota aanichaa hunda keessaa walitti ba'uun leenji'aa turan. Sagantaa bulchaa ittaanaan obbo Guutaa Gadaa fi aangawootni biroo godina Shawaa Bahaa akkasumas bakka bu'ootni hawaasa adda addaatti argaman irratti kan eebbifaman. Aanichatti nageenya waaressuuf hirmaannaa hunda galeessa ni taasifna jedhan qaamolee hawaasaa fi leenjitootni raadiyoon Adaamaa Broadcasting Service dubbise. Nageenyi keenya akkuma jirtu ta'e wanta hunda daruu nageenyaaf dursa keenyine xiqqaaf guddaa dadhabaa mara walitti qabne karaa dhugaaf karaa qajeelina ta'eenti karaa uumaa waaqa sodaachuuti karaa safuu deeffachuutiin kanallee of keessatti qabata jechuudha. Safuu kan gate mootummaan kabaja jechuudha. Safuu kan gate abbaa haadha isaan kabaja jechuudha. Kanaafuu safuu of keessaa qaba, seeraaf sirna duudhaa of keessaa qaba, abbaa kabaja guddaaf kabaja xiqqaa of keessaa qaba, haadhaaf abbaa kabaja of keessaa qaba, tola ooltummaa of keessaa qaba. Kana gallee gandatti gadi buusnee kakaasneet koottaa ijoollee biyya keenya hin eegna, biyya ofiif eeggan, namni biyya ombaa dhufee nu eegu, karaarraa nu saamtu. Ummanni kun gallee raawwannee tokko taanee raawwannee harka tokko godhannee raawwannee qeerroon keenya qarreen keenya jaarsillee itti galee raawwatee harka tokkoon eeggannee raawwannee waadaa galchiisnee waadaa fudhatee ummanni keenya akka jirutti dhiiraa dubartiin haati siiqqee fudhattee harma ofii waaqatti ol qabdee raawwattee hin galchina maatii keenyas harka tokkoon galfan jee raawwatee akkasitti haala nageenyaa kana mirkaneessaa jirra. Amma ammaatitti manatti ol deebinee hin jirru, ammallee irruma jirra, ammas mirkaneessatuma jirra. Bulchaan aanaa Liiban Cuqqaalaa obbo Mahmud Bariisoo guyyaan kun uummata bal'aa fi mootummaa misoomaatiif kan gammachuu yoo ta'u diinotaaf immoo kan gaddaatii jedhan. Guyyaan kun guyyaa addaa ka isa godhu guyyaa har'aa humna keennaaf caasaa nageenyaa keennaaf uummata keennaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Humna diinaatiif boo'icha, humna diinaatiif gadda. Miseensonni caasaa nageenyaa eebbifaman naamusa cimaan tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru. Kanaaf humni har'a eebbifame kun kana beekee ergama isaa bahuu qaba. Ergamni inni bahu ergama nageenyaati. Ummata isaa eeguudha. Ummata isaatiif quuqamuudha. Nageenya aanaa Liiban Cuqqaalaa mirkaneessuudha. Uummanni Oromoo yoomiyyuu gabrummaadhaaf jilbiinfatee hin beeku kan jedhan immoo bulchaa ittaanaa godina Shawaa Bahaa obbo Guutaa Gadaati. Uummanni keenya uummanni Oromoo guyyaa tokko garbummaadhaaf gadi jedhee hin beeku. Jaallatee harka kennatee hin beeku. Yeroo hunda kan uummata Oromoo diiguu fi rakkoo keessa galchuu tokkummaa dhabuu akka ta'e ibsan. Uummata goota kana yoo inni gargar ba'e bakka lama dhaabbatee yoo inni wal waraane yoo inni walitti bu'e malee diinni gidduu seenuu dandeessu tokko hin jirtu. Oromoon akkanumatti iyyuu yoo taa'u guddummaa isaatiin arba immoo bineensi sodaanne hin jiru. Bakka barbaadde addaggeen Oromoo akkanumatti hin dhaabbachiisa isaa laaltee sodaatti. Garuu uummata akkana sodaattamaa kana gaafa inni tokkoomuu dadhabu gaafa inni walii wal waraanu uummata kana salphumatti jilbiifachiisuu dandeessi. Kanaaf har'a qe'ee keenya keessatti afaan Oromoo dubbachaa iddoo tokko irratti Oromoof Oromoon akka wal waraanu dirreen Oromiyaa dirree waraanaa akka ta'uuf kana kan godhe wallaala fi jallataa keenyatti fayyadamee diinota keenya hoggaa nuti bakka tokko dhaabbanne nu sodaatu nu dubbisuu hin dandeenye sanatu akka nuti gargar baanu nu godhe. Akka nuti wal waraannu nu godhe. Miseensonni caasaa nageenyaa har'a eebbifaman dursa rakkooleen nagaan akka furaman taasisuu akkasumas sana bira darbee kan ergamaa diinaa ta'uu filatu tarkaanfii barbaachisu fudhachuun karaatti deebisuun ergama dachaa bahachuu qabuu dhaaman obbo Guutaan. Nullee har'a warroota bosonatti galanii nu waraanan kana jalqaba irratti kan hojjennu karaa nagaatiin akka isaan galan goona. Gootummaan keenya harkaan qabnee gara nagaatiin akka isaan mana nagaatitti galan gochuudha. Qeen Oromoo kun ormayyuu baatee jira waan ta'eef kanarra kan darbeetti gaafatamummaan lammaffaan gootummaa kana cabsuudhaaf alagaadhaa warra ergaman warra dhagaanii galaa jedhaniin kana fudhatanii galuu hin barbaanne mootummaan kan gara biraa warri TPLF yeroo waraana geggeessaa ture wayyaanee deebisee nurratti fe'uudhaaf sirna sanaan nu saamuudhaaf nu garboomsuuf ture. Finxaaleeyyii faannoo jedhamu kun kan inni nu waraanuuf alaabaa tokko afaan tokko duudhaa tokko deebisee arrallee tuffii afaan Oromootii qabu olaantummaa biyya tokko jedhamtu sana deebisuudhaaf kan nama gaddisiisu faallaa kana shaneen kan gurmoofte Oromoo keessaa baatee Oromoo cabsuudhaaf
mootummaa Oromoo amma dhufe kana alagaa gargaartee jilbiifachiisuudhaaf. Kanaaf gootonni milishoonni keenya har'a eebbifamtan, gootonni gaachanni sirnaa shaneen adaba godhachuu qabdi.